Ani guddaa inni xiqqaa ani intala warra mootii inni immoo ilma hojjettuu mana keenyaa taanii mana tokko keessatti guddanne. Gooftaaf giiftiin gabbaraa fi gabbarsiisaan jireenya hawaasaa bakka kamii keessayyuu ni jira. Maatiin koo qe'ee keenya keessatti namoota qabeenya hedduu qabanidha. Abbaan koo lafa kan dhaale akaakayyuu isaarraati. Abbaansaa isa dhalchee bakka lolaatti waan du'eef hangafummaan waa hunda harkatti kan galfate isa. Barnootas gallee kutaa 8 yeroon baradhu nama 8 ijoollee abbaa koo fi obbolaasaa taanee mana tokko keessa jiraanna. Mana guddaa bal'aan nuuf ijaaree abbaan kiyya achi keessatti waa hundumaan nu danda'a ture. Umuriidhaan waggaa 2 kan na hangafu haati isaa isa qabattee mana keenya kan dhufte dargaggoo tokko waliin guddanne. Haa ta'uutii garuu haati isaa mana keenya waggaa 4 erga teessee booda abbaa manaa argattee ilmoo ishee kana haadha koof kennitee jireenya gara biraa filachuun jiraachuun eegalti. Maarreegaa yeroo inni waggaa 5 guutu ani reefu waggaa 3dha. Haa ta'uutii garuu ilma warraa waan hin taaneef anaan harka kiyya na qabee na eegee bakka hundumaa na waliin jooraa oola. Ani warra koof mucaa quxisuudha. Inni immoo haadha isaaf mucaa hangafaadha. Hiyyummaatu haadha irraa adda baasee haadha kiyya biratti akka inni guddatu taasise. Hangam jireenyi mana keenyaa tolaa ta'us isaaf garuu ijoollummaa isaatii kaasee humna guddaa isa kanfalchiiseera. Barnoota kan inni barachuu eegale umuriin isaa waggaa 7 yeroo guutu otoo hin taane ani umuriin koo waggaa 7 yeroo guutu. Yeroo guddattu isatu ishee eega jedhamee yeroo ofii waggaa 9 guutuu barnoota na waliin barachuu eegale. Dur ijoollee yeroon ture obboleessuma koo natti fakkaata. Haa ta'uutii garuu uffanni anaaf bitamu isaaf waan hin bitamneef anis akkan isa caalutti wallaalummaadhaan waan ittiin fokkoruuf sammuun isaanii tuqama ture. Haa ta'uutii garuu yeroo kutaa 3ffaa barannu haati isaa haadha kiyyaa akka hin taane abbaan isaa abbaa kiyyaa akka hin taane mucaan kun yeroo natti himu hateen maallaqa kennuu fi dhokseen gargaaruu hanga hojiidhaan maatiin kiyya isa miidhan ani immoo isa kiisuun eegale. Barnoota galgala sa'a 12tti deebinee ani irbaata kiyya nyaadheen haadhaaf abbaa koo maddii yeroo rafu inni garuu battala gara looniitti goodaa bu'ee godoo keessatti nyaanni kennamee fi qorra keessa buluun ganama loon yeroo elmamtu ija isaa deemeen argaa. Silaas rabbi lama nama hin miidhu mitiiree. Maatii gaarii dhabus barnoota isaatti garuu baay'ee qaxaleedha. Yeroo kam dubbisee daree keessaa tokkoffaa akka ba'u anaafuu gaaffii natti ta'a. Maatiin koo akka ani isa caaluuf yeroo hedduu dubbisinaan jedhu. Isaatiin garuu dubbisis dhiisis namni mana keenyaa jedhuuni hin jiru. Kanuma keessaa garuu ija barsiisotaan baay'ee jaallatama. Hanga barnoota keenya kutaa 7 geenyutti daree keessaa sadarkaa tokkoffaa namni sarraa fudhateeru hin jiru. Maatiin kiyya maallaqa yeroo naaf kennan dhokseen wanta tokko hin godhaafi. Inni immoo eenyutu sii bite jedhamee yeroo gaafatamu firoottan isaa akka bitanii fi dursinee walii gallee haala kanaan ijoollummaa kootii kaasee nan gargaaraanii ture. Bahaa fi galmi keenyi waliin waan na ta'eef tapha ijoollummaatii kaasnee hanga dargaggeessa taanutti ija keenya walirraa buqqifannee hin beeknu. Keessumaa nuti obbolaa haadhoo akka waliif hin taane erga barree umrii ijoollummaatiin anaaf inni akka abbaa manaa kootti natti dhagahama. Yeroo hedduus fedhii kootiin kutaa 5, 6, 7 yeroo barannu sababa uumeen hidhiin akka wal dhungannuun taasiseera. Dargaggoonni gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessuuf gama isaatiin yeroo dhufan ishiinoo abbaa manaa qabdii haadhimamteettii jedheetti deebisaafi wanti ani keessi koo yaadu innillee keessa isaatti ni yaada. Barnoota kutaa 7 gara 8tti yeroo dabarru anaaf maatiin kiyya magaala seeneen akkan baradhu taasisanii. Isaatiin garuu akkuma durii marmaarii baradhu malee nama salgaffaa
lammaffaa achitti si galchinee si barsiisuu hin dandeenye jedhaniini. Innis marmaaree barachuu itti fufee 8 gara 9tti yeroo dabarru garuu haalli barnootaa ulfaachaa waan dhufeef mana maatii kootii bahee magaala galuun hojii garaagaraa hojjechaa barachuun eegale. Haatiif abbaan koo akkam harka isaanii irratti guddisanis haa ta'uutii garuu ija ilmummaan isan ilaalanii. Haatii fi abbaan isaa dhalachuu isaayyuu hin beekanii. Haala kanaan ani barnoota koo seeraan barachuu eegaleen inni garuu hojii waliin barnoonni ta'uu fi didee dandeettiin barnootaaf qabu gadi bu'aa dhufuun hinumaa rakkinni barnootarraa akka inni hafu tasaasuun guyyaa tokko barachaa guyyaa tokko hafaa kutaa 9ffaaf 10ffaan waliin fixe. Yeroo kanallee ani takkaaf isa dagadhee hin beeku. Maallaqa maatiin kiyya naaf kennan walakkaallee ofiif hin fayyadamu. Geesseen isumaaf kennaa. Midhaan dheedhiillee gurguradhu jedheen manaa baaseen kennuuf hin yaalan ture. Haa ta'uutii garuu tole naaf hin jedhu. Haala kanaan otoo jirru yeroo kutaa 10ffaa barannu silaa barnootaan isatu cimaadhaatii qabxiin maatirikii anaaf dhufee isa jalaa immoo ni hafa. Akka garaa kootii otoo ana jalaa hafee isaaf dhufee baay'ee natti tola ture. Haa ta'uutii garuu maalaa godhu ammallee hojjechaa barnoota sarveeyingii kolleejjii irratti maallaqaan of barsiisaa barachuu itti fufee. Kutaa 11ffaa yeroo barannu ifaaf ifatti anaaf si waliif maalii waa'ee gara fuulduraa keenyaa maal yaaddaa jedheen gaafadheeni. Haa ta'uutii garuu akkana jedhee naaf deebise. Ani haadha koo hin beeku. Abbaan kiyyas nan guddisne. Umrii koo guutuu kan hin dabarse mana keessanitti. Ba'aa fi galmi koos si waliini. Anaafati obboleettii koodha. Anaafati haadhaaf abbaa koodha. Gabaabumatti lafa kanarra yeroo jiraadhu dhukkubsate jedhameen yookiin immoo yakka raawwadheen namni ati qabdu eenyudha otoo naan jedhamee anisiin maqaan dhaa. Firri koos maatiin koos anaaf sidhaa jedhee jecha anaan imimmaan buusisu dargaggoon kun natti dubbate. Anis dhugumatti haadhaaf abbaa koon ol isatti hin dhiyaadha. Obboloonni koo na waliin dhalatan hanga isaanaaf hin ta'anii. Yeroo ijoollummaa kootii kaasee dugdatti na baatee aannan na obaasee ofii ijoollee ta'ee haadhummaan haadha kiyya caalaa kan na guddise dargaggeessa kanadha. Har'a garuu hireen jireenyaa anaaf maatii isaaf immoo hiyyummaa kennitee daandii kanatti nu fidde. Akka garaa kootii otuu kaadhimaa koonaaf taatee baay'ee natti tola. Haa ta'uutii garuu maatiin keellee sadarkaa kanarratti ilaalcha gaarii naaf hin qabanii. Anis nama homaa hin qabne hiyyeessadha. Qabeenyi hin qabu si qofaadha jedhee natti dubbate. Anillee baay'ee natti tolee ati anaaf hirkoo ijoollummaa koo guddisaa koodha. Tolee fi lakki jechuun mirga kiyya otoo hin taane si waliin ta'uun anaaf dirqama kootii jedheen deebiseefi. Erga kanaatii jaalallee walii ta'uu keenya ofiin wal beeksisnee anis ta'e inni yeroo boqonnaa qabnutti mana isaa ooluun jalqabe. Waliin taphannee yeroo dheeraa waliin dabarsinaa. Haa ta'uutii garuu waan kuni darbee gurra maatii koo waan dhaqqabeef kutaa 11ffaa seemisteera 2ffaatti yeroon darbu mana barumsaan baradhu jijjiirsisanii magaala gara biraa na jiraachisuu eegalanii. Haala kanaan jaalallee koo waliin kanan guddadhe irraa sadda ba'een obbolaa koo dhiiseen magaala biraatti barnoota eegalee. Wal jaallachuun lamaan keenyaaf mirga waan hin taaneef barnoota waggaa 1ffaa xumuree ofiif deemiis kottus waan hin qabneef magaalaan ani jiraadhu na bira barachuu dhufe. Gammadeen inumaa maatii irraa fageenya irra waan hin jiruuf bakka tokko gallee mana tokko keessa waliin jiraachuu eegallee. Magaala sanaa waan badeef maatiin kiyya rabbi biyyaa isa balleesse jedhanii gammachuu qabu ture. Haa ta'uutii garuu ana bira wal bira dhufne. Barnoota waggaa 2ffaasaa ani immoo kutaa 12ffaa mana tokko keessatti haala gaariin waliin xumurree dhumarratti garuu maatiin kiyya eeyyamaa fi beekamtii isaaniin alatti isatti heerumeen akka ture waliin jiraachaa akkan bahe yeroo dhagahanitti anaan abbaan kiyya lamuu lammata abbaanaan jedhe
jettee mana kiyyan dhufiinii jedheen abaare. Haati kiyyaa fi obbolaan koo maal jettee nama sanyii hin qabne waliin sanyii keenya balleessitaa nama kana waliin kan jiraattu yoo ta'e lamuu lammata fira jettee nutti hin deeminii jedhanii na lolanii. Haala kanaan carraan yuunivarsiitii na dhaqqabee jaalalleen koo gatii tiraanspoortii waan hojjetu irraa na danda'ee gara yuunivarsiitiitti na ergus jireenya maatii kiyyaa kana duran bareerraatii ka'een jiraachuun natti ulfaate. Akkan rakkadhee barachaa jiru maatii kiyyatti firaanis obbolaanis beeksisus haa ta'uutii garuu hanga gurbaa sana waliin jirtutti maqaa keenya akkana jettee akka waamnee jedhanii na dhorkanii. Barnootas barachuu dadhabeen gara dargaggoo kanaatti hin deebi'e. Maatiin lolamnee haadha manaaf abbaa manaa taanee waliin jiraachuu seegalle. Barnoota isaas baratee xumuree eebbifame. Rabbi gargaarees barnoota barateen cimaa waan na tureef kolleejjiima keessa qacaramee barsiisuu eegale. Kanaan otoo jirru akka carraa ta'e ani guyyaa tokko diivii gufteen ture. Ani daa'ima godhadheefiin torbee lama booda diivii nanaaf ba'e. Daa'imaa fi abbaa manaa qabatanii piroosesii kana hunda danda'uun xiqqoo ulfaataa ta'us Rabbi karaa hundumaan na milkeessee viizaan keenya waggaa 2 keessatti nuuf xumuramee ana abbaa manaa koo fi mucaan koo gara biyya Ameerikaatti imala keenya taasisne. Har'a waggaa 7ffaa keenya kabajaa jirra. Haadha koos ta'e abbaa koo murtee kiyya narratti jibbanii kanaan booddee ati dhala keenya miti kannaan jedhan har'a garuu qabeenya qabaatanis kanuma ani takkaa erguufiin gammadanii na eebbisu. Al takka jireenya koo keessatti hojii waaqayyoon ilaala. Carraa qabeettis godhee na uumeera. Naman ijoollummaa koo umurii waggaa 10 hin jaalladhe har'a of maddiitiin qaba. Mana keenyatti yeroo inni dhukkubsatu anaan illee na dhukkuba ture. Ani garuu qooda maatiin kiyya isa qoodaniin maaliif akka dhala isaaniitti ilaalanii jedheen inaaffaa Rabbi na keessa bulcheen jireenya kiyyan argadhe. Waliin wantan guddadheef yeroo sumallee obbolaa koo ol naaf ta'a. Garaagarummaa guddina keenya gidduutti jiru ija kootiin nan argaa. Yeroo hedduus warri koo qabu anaan ol qabanii maaliif isa immoo gadi qabanii jedheen anatti dhagahama. Dandeettiin barnootaa isaa har'allee ajaa'iba. Barnoota injinaringii baratee waggaa muraasa keessatti qabxii bareedaadhaan naaf eebbifame. Akkan isa jaalladhuuf isa waliin milkaa'uu akkan danda'u Rabbitu karaa kiyya bane. Silaa akka namaatii rakkoo keessatti wal dhiisanii walirra ejjetanii darbu mitiire. Anaaf garuu inni ijoollummaa kootiin waan hundumaa koo naaf ta'ee maatiin kiyya sababa isaatti na dhukkubsanii haa ta'uutii garuu carraa gaariif milkaa'inaaf ol na baasanii. Jireenya keessatti qorumsiif gidiraan yeroo garaagaraatti namatti mul'atus qorumsaa fi gidiraa sana jaalalaan waliin ta'anii yoo mo'atan tarii akka kiyyaa milkaa'uun ni danda'ama jedheen abdii qaba. Obbolaa taanee waliin guddannus dhiiga wal keessaa waan hin qabneef ijoollummaan wanta wal jaallanneef kunoo har'a haadha manaaf abbaa manaa waliif taane. Daa'imallee godhannee maatiin keenya har'a faallaa ija kaleessaan nu ilaalu. Kana hundaa kan godhe Rabbidhaatii isaaf galanni haa ta'u. Ana obboleettii keessan Filooriidaa USA irraa ulfaadhaa nagayaatti